ija lama qabaatanii fi muka tokkoon qoran. Maali akka firan qabne jira? Dhaga'een beekuuf malee itti siquu ta'u. Dubartiin firan qabne mana abbaa manaatti waa taatidha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaa Battallee jedhamudha. Egaa sagantaan keenya guyyaa irraa ammuma eegalee jira. Qophii keenya Battallee guyyaa har'aa egaa tokko jennee kan nuyi jalqabuuf jennu as magaalaa Finfinnee bakka Birbirsa Gooroo jedhamuun beekamutidha. Egaan qophiin keenya Battalleen immoo mammaaksota dabalataa hibboo garaagaraa beekumsa waliigalaa akkasumas immoo sirboota kennaa addaa kanneen qabaniif illee carraa guddaadha. Egaa namooti baay'een bakka kana daawwachuudhaaf bakka kanatti argamanii jiru. Turtii bareedaa kan isaanii waliin taasisnu ta'a. Nu faana tura. Maqaa keenya jedhu. Maqaan kiyya Usmaa'il. Boontuu Waaqjira. Lidiyaa Taarrakaa. Maqaan koo Ishatuu Lammeechaa Gammachuu. Kaalidi maqaan. Yoosef Farajuu naan jedhani. Abdii Mahammad Abarraan jedhama. Aliyyii Hussein Muhammad jedhama. Maqaan koo Feeneet Qajeelaan jedhama. Jamaal Adam naan jedhani. Abdiisaa Tashoomaa. Yaasin Banuuraadha. Sagantaan keenya irraa Battallee jedhama. Akkuma tishartii koo irratti argaa jirtu. Battalleen akka naannoo keessanitti hiika maalii qaba? Battallee moo Wakkallee? Battallee. Qo'ee dubbisee ilaala. Battalleedha. Kunoo. Battallee garuu afaan Oromooti. Afaan Oromooti. Gaafii gaafatamuu hin dandeenyedha. Garuu gaafii kana gaafatamuuf hin qophoofne. Battallee beekuu hin dandeenye. Battallee ani jechuun ani as naannoo Finfinnee keessa dhaladheen guddadhee jechuun xiqqoo baheen immoo Oromiffaa aanaa sabbataa keessaan guddadhe jechuun nu dansaa hin beeku. Battalleen beeku. Atoo? Qormaata? Qormaatadha. Qormaata. Isheen qormaa turte ati qormaan turre fakkaata. Battalleen akka biyya keessanitti yookiin akka naannoo keessanitti hiikaan isaa maalidha? Battallee jechuun Battallee jechuun akka naannoo keenyaatti akka naannoo Jimmaatti Battallee jechuun iyyuu hin beeku. Hin beektu? Hin beeku. Battalleen akka naannoo keessanitti kan maalii qaba? Beekuu hin danda'u kana. Battalleen akka naannoo keessanitti kan maalii qaba? Battallee. Ni battaluma kanaan beeku. Battaluma kanaan beeku. Battalleen akka naannoo keessanitti kan maalii qaba? Battallee akka naannoo keenyaatti Battalleen dhageenye iyyuu hin beeku. Hin jiru. Keessan hin beektan? Battalleen akka naannoo keessanitti kan maalii qaba? Battalleen naannoo keenyatti beekamaa miti. Hiika isaan beektu. Hiika isaa hin beeku. Battalleen akka naannoo keessanitti hiika maalii qaba? Battallema jedhanii waamanu. Maalidha Battallee? Battallee jechuun waan garaagaraa nama gaafatu natti fakkaata. An garuu barumsallee baay'een qabu akkasitti fassaradha. Battalleen akka naannoo keessanitti hiika maalii qaba? Battallee jechuun akka naannoo keenyaatti iddoo bal'ina wayii agartee iddoo duwwaa wayii jedhama. Iddoo bashannanaa, iddoo qubannaa wayii ta'a jedhama. Eessa naannoon kee? Naannoon keenya magaalaa Shaashamanneetti. Shaashamanneetti iddoo duwwaa jechuudha Battallee jechuun. Battalleen akka naannoo keessanitti hiika maalii qaba? Battallee jechuun haalaan namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Gaaffiin koo jalqabaa mammaaksadha. Ansiin jalqabaa ati immoo itti guuttaa jechuudha. Gaaffii jalqabaa. Ulfi ulfina jennaan. Ulfi ulfina jennaan. Ulfina jennaan. Yaali. Ulfina jennaan. Ulfi ulfina jennaan. Ulfina jennaan. Silamaadha. Ati natti miikaa. Yoo beeke ulfina taan ulfi Ulfi ulfina jennaan. ulfina jennaan ishee.
naan galle. Itti naaguuti mammaaksa ulfi ulfina jennaan. Maali gaafiin akkana beeku. Beekuu dandeenya. Dandeenya. Ulfi ulfina jennaan. Ulfi ulfina jennaan. Ulfi ulfina jennaan jaartiin umurii ishiin turtee deessi. Ulfi ulfina jennaan jaartiin umurii isheen turtee deessi. Akkas jechuudha. Ulfi ulfina jennaan. Ulfi ulfina jennaan intaloon dhagaa garaa kaawwatte. Ulfi ulfina jennaan intaloon dhagaa garaa kaatti. Akkas na fakkaata. Ulfi ulfina jennaan. Yaali. 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 Kan ishee moo? Eenta ulfi ulfina jennaan. Jaarsi maal godhe jedhu ammaa. Jaarsi maal godhe? Hojii as beeknu. Deebisaati jedhi jaarsi maal godhe? Jaarsi wanta inni godhe inni harkaa badee malee beeku. Ulfi ulfina jennaan. Hin dandeenye. Yaadi. Ulfina jennaan. Hin beeku wallah. Ulfi ulfina jennaan. Ulfi ulfinuma. Ulfi ulfina jennaan. Ulfi ulfinumaan beekama. Akkasi ulfi ulfina jennaan ulfi ulfinumaan beekama. Akkas. Akkasitti na. Ulfi ulfina jennaan itti naaguuti. Hin beekne. Yaali. Hin beekne malee ulfi ulfina jennaan hin beekne. Ulfi ulfina jennaan. Ulfi ulfina jennaan gowwaan garaa dhiibe. Ulfi ulfina jennaan. Ulfi ulfina jennaan dhaga'een beekuuf malee itti sii guuta ture. Ulfi ulfina jennaan. Ulfi ulfina jennaan. Gowwaan Gowwaan. kabaja didee. Kabaja didee. Ulfi ulfina jennaan gowwaan kabaja didee. Ulfi ulfina jennaan gowwaan kabaja didee. Akkasi. Kan yaadutti akkas. Ulfi ulfina jennaan. Ulfi ulfina jennaan. Ulfi ulfina jennaan. Hin beekne. Gaaffii lammaffaa kunis mammaaksadha. Dubartiin fira hin qabne. Dubartiin fira hin qabne jaarsa horachuu hin dandeessu. Jaarsa horachuu hin dandeessu. Akkas jechuudha. Dubartiin fira hin qabne. Ija lama qabaatanii fi muka tokko hin koran. Dubartiin fira hin qabne. Ija lama qabaatanii fi muka lama hin koran. Dubartiin fira hin qabne. Ati deebisuu qabda kan. Dubartiin fira boo'icha fardaa deemtidha. Boo'icha fardaa deemti. Dubartiin fira hin qabne boo'icha fardaa deemti. Akkasi? Akkasidha. Hin deebisne lamaan keessanii dubartiin fira hin qabne. Kan fira hin qabne maali gaa kan fira hin qabne jira. Dubartii fira hin qabne hin jirtu gaa. Mammaaksadha itti naaguuti dubartiin fira hin qabne. Maali gaa daaggalle dhugaa rabbi. Dubartiin fira hin qabne. Akka nama maal ta'eeti? Itti naaguuti kaa. Akka nama maal ta'eeti? Dhugaa rabbi hin danda'u gaafii kana. Mamma akka gaafii hin danda'u. Dubartiin fira hin qabne. Hundumaaf firaa. Dubartiin fira hin qabne hundumaaf firaa. Akkas jechuudha. Tole. Dubartiin fira hin qabne. Oole oole
ole hin beeku malee. Dubartiin fira hin qabne Iyyan qabdu. Iyyan qabdu. Dubartiin fira hin qabne iyyan qabdu. iyyan qabdu. Namni isin mirmatu jechuudha. Dubartiin fira hin qabne Dubartiin fira hin qabne mana abbaa manaatti maal taatidha? Naawuzatti garuu maal taati mana abbaa manaatti? dubartiin fira hin qabne mana abbaa manaatti waa taatidha. Dubartiin fira hin qabne Dubartiin fira hin qabne ulfaataadha wallah. yaali. Dubartiin fira hin qabne didanii. Dubartiin fira hin qabne Dubartiin fira hin qabne. Dubartiin fira hin qabne. Dubartiin fira hin qabne. Kophummaan jiraatti. dubartiin fira hin qabne kophummaan jiraatti. Akkasii. Tole gaaffii biraan si gaafadha. Waggaa tokko keessa ji'oota meeqatu jira? Ji'oota 12. 12. Ji'a tokko hanga ji'a 12tti naa jedhu. Ji'a tokko hanga ji'a 12tti maal si jedhu? Maqaa ji'ootaa. Maskaramii ilaa maskaramii. Maskaramii tokko. Tiqimti lama Hidaarii. 3, Tisaasi. 4, Hidaarii. 5, Xarri. 6, Maggaabeet. 7, Yakkaateeti. 8, Maaziyaa. 9, Maaziyaa Gimbooti. 10, Sanee. 11, Hamilee. Naasee maskarama. 12, 13 jechuudha. Naaseetti maskarama. Afaan Oromootiin garuu kan itti manaa jette. Afaan Oromootiin. Ani afaan Oromootti hin beekamu. Waggaa tokko keessa ji'a meeqa jira? Ji'oota meeqatu jiru? Ji'a 12. Tokko kaastee hanga 12tti naa jetta? Tokko kaasee hanga 12. Naa jedhu. Waggaa inni ji'a 12 jechuudha. Ji'a tokkoffaati haga ji'a 12tti kan jiranii naa jedhu. Hidaarii tisaa jechuudha miti. Afaan Oromoodhaan. Hidaar tisaas xarrii maggaabeetii yakkaateetii maskaramii kanuma bichaadha. Afaan Oromoodhaan jechuudha. Afaan Oromoo. Ji'a ja'a. Ji'a ja'a. Bichaan beeka. Ja'a ammoo hin beektu. Tolee. Waggaan tokko ji'oota meeqa qaba? 12. 12 isaanii naa jedhu. Amajjii. Gurraandhala. 2, Bitootessa. 3, Eebila. 4, Caamsaa. 5, Waxabajjii. 6, Hagayya. 7, Adoolessa. 8, Fulbaan. 9. Wal keessa oofe. Waggaa tokko keessa ji'oota meeqatu jiru? Waggaa tokko keessa ji'oota Waaqumee isa jedhu dabalatee 13. Maqaa isaanii naa waamuu dandeessaa afaan Oromoodhaan maqaa ji'oota sanaa? Afaan Oromootiin illee baay'ee fixeen beeku. Fulbaana, Onkololeessa hunda isaa fixeen beeku. Aga beektu jedhe. danda'a. Aga beektu. Fulbaana, Onkololeessa, Amajjii, 3, Guraandhala, 4, Bitootessa. 5. Ji'oota waggaa keessa ji'a meeqa jira? Ji'a 12. Ji'a 12. Maqaa isaanii naa waamuu dandeessaa? Ji'oota 12. Jalqabaa kaaseen beeku garuu Amma dandeessu jedhu. waxabajjii, amajjii, adoolessa, agayya, sadaasa, 5, muddee, 6, gurraandhala, bitooteessa, 8, sadaasa, 9, taguutu. Eebila, caamsaa, adoolessa, agayya, waxabajji. meeqa ji'a meeqa natti himtan amma? Lama dhaabee Garuu hin 20 lakkaa'e.
Waggaa tokko keessa ji'oota meeqatu jira? Waggaa tokko keessa ji'oota 12 jira. Yoo barbaanne immoo tokkollee jiraachuu danda'a. Ji'oota 12 sana natti himuu dandeessaa? Jechuun Oromiffaan baay'ee hin danda'u. Amma beektu natti himi. Amma beektu bakka yaadadha. Waggaa tokko keessa ji'oota meeqatu jira? Ji'oota 12 13ffaan qabamee wajjin 13 jedhama. Tolee, afaan Oromootiin ji'a tokko haga ji'a 12tti naa jedhu. Oole. Oo nan baranne. Fulbaana Onkololeessa. Sadaasa Muddee Amajjii Gurraandhala Eebila Caamsaa Waxabajjii Agayya. Jedhikaa. Bitootessa Agayya na fakkaata. Agayya. 12ffaa. Ji'a 11 na waan garuu. Agana. Tolee, waggaan tokko ji'oota meeqa qaba? Waggaan tokko ji'oota 12 qaba. Mee isaanis tokko haga 12tti naa jedhu. Tokko akka 12 afaan Oromootiin. Eeyyee. Fulbaana, Onkololeessa, Sadaasa, Mudde, Amajjii, Gurraandhala, Eebila, Caamsaa, Waxabajjii, Adoolessa, Agayya. 11. Okay. Fulbaana, Onkololeessa, Sadaasa, Mudde, Amajjii, Gurraandhala, Eebila, Caamsaa, Waxabajjii, Adoolessa. 10 yemmuu. Waggaa tokko keessa ji'oota meeqatu jira? 12tu jira. 12 tokko haga 12tti naa jedhu afaan Oromoodhaan. Afaan Oromootiin Fulbaana, Onkololeessa, Sadaasa, Muddee, Amajjii, Bitootessa, Eebila, Caamsaa, Onkololeessa, Hagayya. 10. 10 amma. Ji'i lama isatti bade. Ji'a lama inshaallah. Kee irraan fadhee dhufuun. Waggaan tokko ji'oota meeqa qaba? 12 qaba. Ji'oota 12 sana maqaa isaanii naa jedhu. Fulbaana, Onkololeessa, 2, Sadaasa, 3, Muddee, 4, Amajjii, 5, Gurraandhala, 6, Bitootessa, 7, Eebila, 8, Caamsaa, 9, Waxabajjii, 10, Adoolessa, 11. Hagayya. Gaaffii biraa waggaan tokko ji'oota meeqa qaba? Ji'oota 12. Isaanii mee tokko haga 12tti kan jiranii naa tarreessi. Fulbaan, Tokko, Waxabajjii, 2, Onkololeessa, 3, Sadaasa, 4, Muddee, 5, Amajjii, 6, Bitootessa, 7, Caamsaa, 8 yaali, Amajjii, 9, 3 qofa si'aaf. Gurraandhala jedhee. Jetteetti. Osoo guyyaa tokko carraan sii kenname nama beekamaa tokko ta'i siin jedhani eenyuun ta'uu feeta? Nama beekamaa tokko guyyaa tokkoof beekamaa tokko ofuma ta'uun barbaada ka beekamaa. Beekamaadha? Beekamuun barbaada nama akkamii jechuun nama akkamii? Nama beekamaa. Lakki ofummaa kiyyaa beekamuun barbaada ka. Guyyaa tokkoof carraan naa kenname namaa kennuu hin danda'u. Tole. Guyyaa tokkoof nama beekamaa wayii ta'e jedhameetu carraan sii kenname eenyuun ta'uu filatti? Nama beekamaa Abiyyi Ahimad. Maaliif? Biyyuma kana bushuun barbaada. Bushuu barbaadde? Carraan sii kenname itoo nama beekamaa ta'e siin jedhani eenyuun ta'uu barbaadda? Baay'ee oduun boo'ee natti tola. Yaa caaluun ta'uu oduun yaa caaluu ta'ee natti tola. Maaliif? Maaliif jechuun inni saba kanaaf waan guddaa qaba ture jechuun Oromoof qofaa miti, Amaaraaf qofaa miti akka biyyaatti Itoophiyaaf
waan guddaa lubbuu isaa keessa ture inni natti dhaga'ama. Waan kanaaf Haacaaluu oduun ta'ee natti tola. Osoo guyyaa tokko carraan sii kenname nama beekamaa ta'e siin jedhanii eenyuun ta'uu feeta? Ani immoo nama beekamaa ta'uu kan hin barbaadu biyya kana bulchuu hin barbaadu. Eenyuun ta'uu feeta? Akka eenyu ta'uudha akka Nabiyyu Muhammad ta'uu hin barbaadu. Maaliif? Yaani waan gaarii ta'eef isaan waan gaarii ta'aniif akkas ta'uu hin barbaadu. Osoo guyyaa tokko carraan sii kenname nama beekamaa ta'e siin jedhanii nama beekamaa eenyuun ta'uu filatta? Nama beekamaa akka biyyattiitti moo akka addunyaatti? Nama beekamaa. Nama beekamaa eenyu ta'uu filattaadha? Fakkeenya gaazexeessaa Gammadaa Shawoo. Gammadaa Shawoof ta'uu filatta? Maaliif? Maaliif jechuun qophii inni qopheessu yeroo baay'ee namatti tola. Hundaan giddu galeeffate namoota hunda giddu galeeffate waan deemuuf isa fila. Itoo carraan sii kenname nama beekamaa tokko ta'e siin jedhanii eenyuun ta'uu barbaadda? An akka Dr. Zaakir. Maaliif? Beekumsa baay'ee waan qabuuf waan akkasii ta'uu barbaada. Osoo carraan sii kenname guyyaa tokkoof nama beekamaa ta'e siin jedhan eenyuun ta'uu feeta? Anima beekamaan baay'eedha beektee sila akkuma gaafa Adwaa kana irratti Haacaaluun geerrarisan gosoon guyyaa tokko dhadhaa'e akkuma isaa sana natti tola beektee beekumsi kana caala hin jiru lammii ofii akkas dhaabattee guyyaa tokko bakka argamtee dabartee gaarii. Osoo guyyaa tokko carraan sii kenname nama beekamaa tokko ta'e siin jedhan eenyuun ta'uu feeta? Gammadaa. Gammadaa kam? Gammee Shawoo. Gammadaa Shawoo maaliif? Misuma miidiyaa irratti waan argeef wayita inni miidiyaa isaa namoota akkasitti haasofsiisee waa tokko dhiyeessu natti tola waan ta'eef sanumaaf. Isa ta'uu feeta? Osoo guyyaa tokko carraan sii kenname guyyaa tokkoof nama beekamaa ta'e siin jedhan eenyuun ta'uu feeta? Aceen ta'uu fedha. Maaliif? Aceen maaliifin ta'uu fedha? Aceen nama tokko nama lubbuusaa saba kanaaf kennedha. Eenyumtuu lubbuusaa haadha isaa fullaatu garuu nama lubbuusaa uummata kanaaf uummata Oromoof laatedha. Anotoon namaaf duun hin danda'amu malee uummanni Oromoo hedduun yoo akka bakka Acee osoo du'ee Aceen nu deebi'e hawwii keenyadha. Anillee isaan keessan jira jechuudha. Mee sirba Haacaaluu keessa kan jaallattu nu jedhu. Kanan jaaladhu jirraan jaaladha. Baay'ee nan jaaladha garuu kanan irra caala jaaladhu jirraa baay'een jaaladha. Meenuu jedhi sagaleedha. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaa warraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi. Osoo guyyaa tokko carraan sii kenname nama beekamaa tokko ta'e siin jedhanii eenyuun ta'uu feeta? Haacaaluu Hundeessaa ta'uu barbaada. Maaliif? Inni jechuun waa hundaaf waggaama tokkoon Oromoodha dhiiga kooti waan ta'eef nan jaalladha sirba isaallee baay'ee isaa bakka beekumsa isaatiif irra jaalladha irra baay'ina. Sirba isaa fakkeenyaaf sirba jirra jirraa jedhu sanfaa. Mee sagaleedhaan nu jedhu. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanoyi yaa waa irraanfachuuf yaaddi isa baay'ee nan jaalladha sirba isaa. Osoo guyyaa tokko carraan sii kenname nama beekamaa tokko ta'e siin jedhanii eenyuun ta'uu filatta? Haacaaluu Hundeessaa. Maaliif? Beekamtii lubbuu ofiitiif jecha saba ofiitiif jecha fuulduraaf diina fuuldura dhaabbatee iddoo tokko osoo fakkeenyaaf xilaatiin baay'ee osoo iddoo fuuldura foosaa jirtu itti deemee lubbuu saba ofiitiif kenna waan ta'eef. Osoo guyyaa tokko carraan sii kenname nama beekamaa tokko ta'e siin jedhanii eenyuun ta'uu filatta? Guyyaa tokko naa kenname nama beekamaa ta'uu fedha. Nama beekamaa ta'uu fedhe Haacaaluu ta'uu fedha. Maaliif goota biyya kanaa kan biyya keenyaaf yaaduu danda'u artistii
kan uummata Oromootiif tokkummaa faarsuuf sila ta'eef. Mee sirba Haacaaluu jaallattu keessaa tokko nu jedhu sagaleedhaan. Maasaan gamaa lafan baatu, maasaan gamaa lafan baatu, talba facaafata taatu, talba facaafata taatu. Tokko du'ee tokko nyaatu, wal gaggalaafata taatu, wal gaggalaafata taatu. Galatoomaa. Galatoom. Ashi galata raafa. Galatoom. Galatoom. Qophiin keenya battallee guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Akkasinitti bashannanaa bohaaraa turtan egaa abdii guddaan qaba. Ani akkuma na agartan baay'ee bashannanaan ture. Deebilee namni deebisaa tureeni. Namoonni deebisan jiru, namooti immoo hin deebisnes jiru akkuma argaa turtani. Egaa isaan keessaa mammaaksotaan har'a gaafadhe keessaati. Isiniif hin deebisa jechuudha. Mammaaksi inni jalqabaa ulfi ulfina jennaan jedhee gaafadheen ture. Ulfi ulfina jennaan gowwaan garaa dhiibee. Inni lammaffaan immoo dubartiin fira hin qabne mana masaanutti baqatti. Deebii hawaasni keenya deebisaa turan egaa argitaniitu dhageessaniitu jedhee yaada. Egaa kan biraan immoo ji'oota waggaadha. Ji'oota waggaa baay'een keenya akkuma argitan kan deebise nama tokko qofaadha. Baay'een keenya akka hin beeknedha kun immoo kan inni ibsu. Hundumti keenya iyyuu mana keenya teenyee itti yaaduu qabna wantoota akkanaa kana. Kanaaf isa ammas hin deebisu jechuudha. Qophiin keenya battallee guyyaa irraa egaa kana fakkaata ture. Har'a magaalaa Finfinnee Birbirsa Goorootti argamne gaaffii namoota hedduu gaafannee jirra. Deebisaan deebisanis dhageessanii jirtu. Battalleen bakka hedduu deemuudhaaf qophaa'ee jira. Yerootti aanutti immoo eessa dhufna isinoo battalleedhaaf qophooftanii jirtu. Qophooftanii akka nu eeddanii gamanumaan isinii dhaama. Mammaaksota beektanii isin immoo koomentii jalatti nu barreessaa deemnee bakka garaagaraatti hawaasa keenya kan gaafannu ta'a. Sagantaa keenya kanarraa immoo barachuudhaaf itti bashannanuudhaaf ammuma seenaati yuutuubii keenya Risaa miidiyaa sabskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Qophii guyyaa irraa qopheessuudhaan Antiikoo Isaayyaas ogeessi kaameeraa Biqilaa Mitikkuuti. Nu waliin haga xumuraatti waan turtaniif ulfaadha.